Itoophiyaa fi Eertiraan biyyoota addunyaa keessaa biyyoota nageenya hin qabne jedhamte. Afrikaan sababa malaammaltummaatiin waggaatti $580 biliyoona dhabdii jedhe baankiin misooma Afrikaa. Israa'el garee waraana Yaman Huutii irratti haleellaa jalqabde. Kunneen hangafoota bal'ina oduu isinitti hima. Biyyoota ollaa ishee wajjin nagaa hin qabnee fi nageenya hin qabne jedhamanii keessaa biyyi Eertiraa akka addunyaatti sadarkaa 132ffaa irratti yoo argamtu yeroo as dhiyoo sadarkaadhaan Itoophiyaa caalutu himame. Indeeksiin nageenya addunyaa bara 2025 biyyoota sadarkaa nagaa isaaniitiin sadarkaa bahe keessaa Itoophiyaan biyyoota 163 keessaa sadarkaa 138ffaa irratti argamti. Ulaagaa 23 irratti hundaa'uun biyyoota sadarkaa kan kennu indeeksiin nageenya addunyaa Itoophiyaa haala addatti hamaa keessa jirti jedhe. Iskeelii waldhabdee mootummaa gidduu shororkeessummaa siyaasa biyya keessaatiin 5 keessaa 5 galmeessiteetti jedhame. Qabxiin Itoophiyaa gadi aanaa ta'uun hariiroo biyyoota ollaa waliin qabduun kan wal qabatu yoo ta'u kunis gaarii miti jette. Qabxiin 5 keessaa 4 galmeessiteetti iskeelii tasgabbii dhabuu siyaasaatiin qabxii 5 keessaa 25 galmeessisuun siyaasaan tasgabbaa akka hin taanes ibsameera. Ardiin Afrikaa sababa malaammaltummaa fi daddabarsa maallaqa seeraan alaatiin waggaan $580 biliyoona ol akka dhabdu baankiin misooma Afrikaa ibseera. Akka pirezidaantiin baankii kanaa Dr. Akiniwiimii addeessan jedhanitti qisaasama maallaqa guddaan kun guddina diinagdee ardii kanaa saffisiisuu qofa osoo hin taane ba'aa liqaa gara $2 tiriliyoona 2tti dhiyaatu hammeessaa jira jedhan. Haala Afrikaan keessa jirtu kana hubboo bishaan itti dhangala'e jedhee kan ibse pirezidaantichi Afrikaan qabeenya maddisiisuu dadhabuu isii agarsiisas jedheera. Afrikaan daddabarsa maallaqaa seeraan alaa bu'aa dhabbiilee fi malaammaltummaatiin guyyaa guyyaan $1 biliyoona 1.6 ol akka dhabdus dhaabbatichi ibseera. Gareen waraana Israa'el haleellaa gareen waraana Huutii raawwatteef deebii kennuuf waraana Huutii haleeluu beeksise. Bal'inni oduu kana akka taanutti isiniif dhiyaata. Misaa'illi Huutii garee waraana Israa'el irratti dhukaafamu magaalaa guddoo Yaman sanaa rukuteef deebii kennuudhaaf gareen waraana Israa'el Huutii haleeluu jalqabde. Haleellaa Israa'el tanaan namoonni 6 ajjeefamuutu himame. Akka qondaaltonni fayyaa Huutii jaanitti haleellaa tanaan namoonni 6 yoo ajjeefaman haleellaa dilbata kaleessaa raawwatamte tun waggaa tokkoof waraana Gaazaa irratti Israa'elii fi hidhattoota Huutii gidduutti haleellaa kallattii deebitee raawwatamte ta'uunis ibsamee jira. Waraanni Israa'el ibsa kanneen haleellaan ammaa tun mooraa waraanaa masaraa pirezidaantiin keessa jiru. Warshaalee humna elektirikaa lamaa fi bakka boba'aan itti kuufamu rukutuu ibsaniiti jiran. Dubbii himaa ministeera fayyaa Huutii akka jedhutti haleellaa Israa'el tanaan namoonni 6 ajjeefamuu fi namoonni 86 madaa'uu karaa toora Tiwiitarii irratti maxxanseeti jira. Haleellaan tun kan raawwatamte mootummoota shororkeessummaa Huutii irratti deebiin mootummaa Israa'elii fi namoota nagaa irratti kan raawwatame irratti yoo ta'u kanneen keessaa guyyoota dabran keessa misaa'ila lafa irraa gara qilleensaatti yookaan UAV naannoo Israa'elitti dhukkaa'uun dabalatee haleellaan jajjabduu raawwachaa jiraachuu Israa'el beeksifteeti jirti.